Lakkaaman walitti bu'insi biyyattii keessa dhalate baqachuun gara Itoophiyaa baqachaa jiran baqatoota kanaaf ammoo UNHCR gargaarsa dhiyeessaa jiraachuu hirpha gammachuu kan qophees qaba. Biyya ollaa kan taate Somaaliyaa irraa namoonni 100 ol ta'an torban darban 4 keessa gara Itoophiyaatti baqatanii naannoo Somaaliyaa godina Doolloo keessa qubatan. Namoonni kunneen walitti bu'insa naannoo Suul magaalaa Laaskanod keessatti uumame baqachuun kan gara Itoophiyaatti baqatan. Baqattoonni kunneen harki caalaan dubartoota, daa'imman gaggeessaa malee deemanii fi maanguddoota dadhaboodha. Baay'een baqattootaa daangaa Itoophiyaa seenan kunneen walitti bu'insa kana keessatti maatii fi firoonni isaanii waan jalaa ajjeefamaniif miira naasuun irraa mul'ataa jedhama. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ejensiin dhimma baqattootaa namoonni haaraan ammallee baqatanii dhufaa jiran kanneen bakka buufatan dhabanii raasaa keessa ciisuudhaaf dirqamanis jiru. Akka ejensichi jedhutti nyaanni hatattamaa, qorannoon hanqina nyaataa, bishaan, dawoo, kunuunsi fayyaa fi gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisa. Rakkooleen jiraatan illee mootummaan Itoophiyaa baqattootatti karra cufanne. Hawaasni itti baqatanis namoota kana simatanii waan qaban qoodaafii jiru. Baqattoonni jalqaba ji'a guraandhalaa darbeerraa kaasanii erga naannichatti yaa'uu eegalanii as dhaabbanni mootummaa Itoophiyaa dhimma baqattootaa fi baqattoota bakkatti deebisuu irratti hojjetuu fi dhaabbileen biyyoota gamtoomanii walta'insaan deeggarsa lubbuu baraarsaa kennaa jiru. Manni keessa qubatanii fi bishaan dhugaatii argachuun garuu ammas rakkisaa ta'uuf jira. Itoophiyaan biyya baqattoota simachuudhaan yeroo dheeraadhaaf beekamtu. Garuu biyyattiin rakkoolee namoomaa goginsaa fi walitti bu'insa waggoota muraasa darbaniin baqattoota biyya keessatti qeerraa buqqaan hedduu qabdi. Uummata Booranaa ongee kibbaa fi kibbaa Itoophiyaa tamaatiin miidhamanii fi mootummaa fi qaamoleen garaagaraa garee fi dhuunfaan deeggarsa kennuun cimee itti fuuf. Haati qabeenyaa mannyaata kakuu maammee adeemaamituu Makuuriyaa dhiyoo kana uummata ongee miidhamanii fi nyaata kennanii dhadhaalee diban. Amma tana godina Booranaa aana taltalee kan jirtu adeemaameen waan argitee Hamza Huseenitti himti. Egaa uummatni naannoo kanaa akkuma beekame uummata yoo bishaan kadhattillee aannan sii kennudha. Uummata rakkin argeen beennedha garuu amma rakkoon isaanirra ga'e rakkoo bokkaarraan kan ka'e horiin isaaniillee hedduu jalaa dhumatee jira. Loon isaanii, re'een illee isaanillee karaarra ciciisanii dhumaniiru. Bokkaan hin jiru, lafti gogeera. Kanumarraan kan ka'e hedduu rakkachaa jiru, rakkoon irra ga'eera. Gargaaramaas jiru, uummatas ta'ee mootummaas ta'ee dhumtuus gargaaraa jira. Immoo ga'ee keenya baanannee ga'ee lammummaa baanannee gara kanatti dhufe gaa. Roobni faa roobeefii jiraadhanii namoonni gidduu kana suura wayii miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisaa turanii isin waan akkasii waan argitan qabdu mallattoon roobaa jira. Roobni hin roobne kijiba. Keenyaaf qo'i nama tokkoon si hima. Armee roobeeraa gidduu kana biyya kan. Roobne miti. Egaa alaa kun akka isaan jechaa jiranii lafa akkan argitu bokkaa gaafattaa jiru kana jechuun lafti gogaadha jechuu isaaniiti. Isin maal qabattanii garas deemtanii waan amma dhadhaafaa nama yeroo dibdan argaa turre waan sanarraa nu himame. Anillee garriinyaa dhufe gara nama naannaa 10,000 bakka taltallee jedhamudha. Egaa buddeenuma gara 11,000 dirqoosha kana gara madaabariyaa 5 goonee tollee finfinnee hojjennee dhufne asitti isaan nyaachisnee dhadhaas isaan dhadhaamaan guddatanii dhadhaa kana hedduu jaallatu dhadhaa dibatu. Oromoon akkuma beekame dhadhaa wajjin jireenyi isaa walitti hidhatee jira. Kanaaf jecha tarii bokkaan rooboo jalaa horiin dhumteetti jedhee yaadeessanii dhadhaa dibuun immoo nurra jiraata jedheen dhadhaa fidee dhadhaa uummata hedduu dibeera. Dubartoota kana yeroo baay'ee aadaa dhadhaa dibataa turan amma immoo loon jalaa waan dhumaniif dhadhaa dibachuu hin dandeenye miira sanaan immoo akkami kaayyoon keessan wayita dhadhaa dibdan maaliif hiikisaa guddaadha gargaarsaan addadha waan ta'eef wanti kun. Egaa ani natti tola Oromoon akka inni dhadhaa jaallatu beekamaadha. Amma immoo bokkaan ergii roobe naannaa kanatti gara waggaa 5 lakkoofsiseera jechaa jiru. Jarri kun egaa sammuun dhadhaan guddate kun tarii sammuun kun hin goga kan jedhu natti tola waan akkasii immoo miiruma kanaan keen dhadhaa dibuutti murteessee gara caalaa isaan nyaaticha caalaayyuu hedduu kan isaan gammadanii isa dhadhaa dibatanii akkuma argite feesbuukii adda addaa irratti namni fofossateeran si'a dhadhaa gara dhadhaa dibachuuti malee gara nyaataa miti jedhanii isaanii gara caalaan kanaaf jettanii dhadhaa dibeechuu baay'ee gammadanii hedduu gammadanii ijoollee xixiqqaallee manaallee dhaqanii fiduu warra ciisanii ka'uu dadhaban fa'aallee fidanii dibaa turanii kanaaf sirriitti nu ga'ee jira.
ammayyuu Booran akka jirtan natti himtanii jirtu. Yoomi kan deemtanii hagam turtu? Amma taltalleedhaaf gargaarsa akka geessitan yookiin warra taltallee akka dubbistan natti himtanii jirtu. Akkam warra kaan bira ni geessu moo haalli jiru akkam gara fuulduraa maal gochuuf jirtu? Gara fuulduraatti maaltu nu dhaaba kana booddee malee maal qabnatti torbee dhufu sittaansuudhaan gara Dubulluq naannaa jedhamu amma karaa sirreeffannee irraa gara sanatti dhufna. Inni deemna malee amma Oromoon kun bakkeedha ol galutti maal goonare mana keessa seenee kophaa uummata keenya bira dhaabachuu qabna. Nyaata isaanii dibata isaanii caalaa immoo biratti yeroo argamtu hedduu garaan isaanii gammada. Egaa biyya lafaa kanarra teessee kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Ayyee hedduu ulfaadha galatoomaa baay'ee. Dippiloomaa teoloojii barataa jiru. Asaa xixiqqaa ture gara dhumaatti yeroo fidnee bahuudhaaf jennu dubartii yoo qeesii taate maal ta'a kan jedhu namni joornaalii hojjetu tokko LWF irraa nu gaafate. Warra dhiiraa wajjin yeroo gallu Sinoodosii dhiyaanni jedhamu gara Wallaggaa dhiyaa keessa jiru. Dhiira nama 10 luba taasisee ani immoo 11ffaa nan hafe. Sababiin isaa waldaan Makkanesus waa'ee makanaan kaafnes waan ta'eef. Ergii ordination koorsii fudhannee raawwanne anaan qofaatti na waamanii hin dal'aninii ati warra kaanii gadi taateetu hin taane Makkanesus tun fudhannee naan jedhati. Garuu immoo jedhan gaafasii nuyi bulchiisa irratti murteessinee Makkanesusin maaliif dubartiin luban taatu kan jedhu gaafannaa. Isa booddee luba si taasifnaa naan jedhanii jennaan ani gaariidha sin jennee gareedha sin jennee yaada isaa baay'ee yeroo sana naan dhufte. Isa booddee akkuma jedhanii Sinoodosiin dhiyaa gaaffii ofii isaatiin murteessee murtoosaa kana gara waldaa Makkanesus isa guddaa waajjira isaatii fidee jennaanii irratti haasa'uudhaaf yeroo dheeraa fudhate. Haa ta'uyyuu malee deddeebisee Sinoodosiin dhiyaa kun waan inni gaafatee fi warra theological consultation kan jedhamu jira isarratti dhiyaate. Isarratti geessanii workshooppiin yeroo dheeraa irratti geggeeffame. Sooshaali, kalchuraalii, politikaalii, teoloojikaalii maal jira kan jedhamu gadi fageenyaan qoratamee waggaa 20 qoratanii dhumarratti fudhanneerra Sinoodosiin dhiyarra jiranii nuu galeera amma dubartiin jooluu taate waan tokko yoo hin jiru teoloojiin uwwis hin jiru kan jedhamuuni kanarratti harkaan murtaa'e. Inni kun 1997 yeroo murtaa'u Sinoodosiin dhiyammoo waggaa 3 immoo waldaa isa barsiifatee Mee 16 akka afaan Faranjiitti murtoo isaa murteessate isa duraa akka ani luba ta'uu fi waldaan hojirra kan jirtu kan Sinoodosii dhiyaadhaa waamicha naa goote. Anis waamicha sana fudhadheen luba ishee jalqabaa ta'ee jechuudha. Luba jalqabaa ta'uu keessanii fi maaltu isinitti dhaga'ame? Luba jalqabaa ta'uu keessaniif immoo rakkoo maaltu isin mudate? Ani wanti natti dhaga'ame yeroo sana ani biiroo dubartootaa irra jedha achiiti akka biiroo kootitti anis gaaffii isaa duukaman jira qorannaa isaa duukaman jira walga'ii jiru dumanan naqaa namoonni garaagaraa yeroo isaan garmalee nama ceephaanii dhaggeeffadhaa waan namoonni jedhan isa poozitiivis negatiivis fudhadheera. Haa ta'u malee gaafa inni murtaa'ee hojiirra oolu sana akka namaatti baay'ee natti dhaga'ame. Ayyaana guddaatu ta'e ayyaana intarnaashinaaliidha. Ayyaanni isaa misiyooniin baay'eetu dhufe baay'ee ayyaana guddaa ture. Akka namaatti gammadeera karaa tokko immoo baay'ee natti dhaga'ame. Kana booddee maaltu ta'a kan jedhan namoonni sodaataniiru. Atuma luban ta'een iyyuu namoonni qees bakureen aan jedhu achiiti lallaba irrattis rakkin hin dhufne. Maaliif akkas jedhu? Garri dhiyaa kun lallaba dubartii durumaa fudhateera. Isa durayyuu dubartiin lallabdi. Qeesii mantaane malee dubartiin lalla fudhateera. Muuxannoo dubartootaa godhumaa qabatu wangeeluma wajjin fudhatan waan ta'eef gara gosa Sinoodosii keenya irratti rakkinni hin mul'atan hin jiru. Egaa yommuu kana jedhu immoo rakkinni tokko iyyuu hin turre jechuu miti. Nama tokko tokkorraani akkan luban taaneyyuu harka lafa jiraan dhiyaataniiru garuu warri geggeessitoonni warri gararraarra jiran immoo dhibba waan fudhatanii fi waa'ee isaa namni dhaggeeffate hin jiru. Kanaaf egaanii nama waan an dhaga'uuf inni akka chaalenjiitti fudhadhe malee ofii koo fi luba ta'uu irratti rakkoo tokko na fudhate hin jiru. Goda keenyatti yeroo ani kennaa qulqulluu kennus yeroo lallabus yeroo cuufus yeroo kamiyyuu namoonni gammachuudhaan na eeggatu. Gara Finfinnee kana yeroo dhufnu garuu rakkina qaba. Maadhaga. Finfinnee kana gaa akkuma isin beektanii magaalaa guddoodhas amantiin garaagaraas jira. Namoota garaagaraa irratti yeroo ilaalu dubartii irraa kan kennaa qulqulluun fudhanne jiru ammayyuu dubartii mata'anii dubartiin jiru.
Dhiirris darbee jira. Chaalenjiin ani lubata irratti narra geejji garuu karaa biraa kan narra ga'ee jira. Waa'ee lubummaa koo irratti homtuu waan narra ga'ee jiru. Barnootaanis aga PhD'tti deemtanii jirtanii lubummaanis immoo nama jalqabaa taataniittu bakka kana nangaa jettanii yaada guddattanii mee kan yaada guddattan irraa nu himaa. Barumsa kootii yoon itti yeroo jalaa fudhata. Baay'ee gaariinsaa ani rakkina guddaa rakkina kana hin jenne kanan bari mana ari'atamee ala ari'atamee ollaan ari'atamee firaan ari'atamee ergiin gaafa mana tamaanii tokko lixeetii guyyaa tokko keessaa nama. Kanumaan inni akka irra utaaluu jedhan garasii irra utaaleera 6 ga'ee 7 keessa taa'een 8 fattanamee 8 illee 9 baree 9 lixee akkasittiin wanta takka hin ta'u jedhamee yaadamee anaaf ta'e barumsa kokka ittiin dhufee baradhee semineerii lixeen isarratti gargaarsa kan argadhee mana barumsaa ergiman gaafa jalqabeetii hamma na danda'amu duukaan bu'ee waaqayyotu na gargaare malee ana miti ani wal Hubannaa makkaasiin irra geesse kana akka hawaasaatti sadarkaa sanatti fiduun hin danda'amu yoo maal godhan wayya. Biyya kana ga'e jiranii evanjelikaalsiin fakkeenya kana fudhataa jiru. Kan paasterii godhatan jiru dubartii. Yeroo sana malee ammatti baay'ee fooyya'insa guddaa jira hawaasuma gidduu waa'ee dubartiin keessi taate irratti. Hawaas yookiin biitoo keessatti dandeettii gaggeessummaa dubartoonni qaban fayyadamuu dhabuun akka namni miil tokkoon deemuutii jette. Hawaasni miil tokkoon deemammoo bakka yaaduu hin ga'u. Barbaachisummaa dubartoota gaggeessummaa keessatti qabaachuu ilaalchisee kutaa 2ffaa isaa March 8 akka addunyaatti bor kabajamu ilaalchisnee isaniif dhiyeessina. Seenaan isii dubartoonni damee kamiyyuu irratti hirmaatanii milkaa'uu akka danda'an raaga kan ba'u. Jikan keessaa seena dubartoota adda addaa isaniif bashannanaa bareeda ta'uun beekamte. Ta'ullee garuu lakkoofsummaata irratti hundaa'uun biyyi kuniin addunyaa keessatti rakkoo qorrichisamuu adoochuu heroowin irratti olaanaa qabdi. Mootummaan Shiisels ejjennoo isa cimaa qabaatullee rakkoon kun akkuma itti fufeen jira. Galaana Balaay gabaas dabalata qaba. Akkam oolte Rashiid. Miimii jedhamti bakka awwaalchaa ilma ishee yeroo jalqabaaf yommuu daawwattutti gadda isheetti dhaga'amu dhoksachuu hin dandeenye. Ilmi ishee Rashiid qoricha sammuu namaa adoochu heerooyin fayyadama ture. Umurii ganna 20tti dhibee kalee fi turuu hojiidhaan ala godhu kan ilmoof haalame irraa dhufu maluun hubamee lubbuun isaa darbe. Ogeessi fayyaa lubbuu Rashiid oolchuuf waan danda'u hunda godheera. Guyyaa dhumaa isaa irratti yommuu imimmaan fuula isaa irra lola'u ni agarta. Bo'aa ture. Eegaa utuu hin jiru ilmi koo ija koo fuulduratti du'e. Miimiinis heerooyinii ni fayyadamti. Amma immoo dabalataan baala sammuu hadoochu crack cocaine jedhamu ni xuuxxi. Seychelles hoteelota babbareedoo fi jireenya bashaa'aa qabaachuun beekamtus jiraattota biyyattii keessaa 25% hiyyummaa guddaa keessa jiraatu. Hedduu isaaniif qorichooti sammuu hadoochan mala jireenyaa isaanii irraa itti boqotan ta'eera. Akka ejensiin ittisa qoricha sammuu hadoochuu fi fayyadamtoota deebisanii ijaaruu jedhutti lammiilee Seychelles keessaa 10% fayyadamtoota heerooyiniiti. Waggaa waggaan heerooyiniin kiloogiraama 1,800 ta'u biyyattii ni seena jedhamee tilmaamama. Harki caalaan isaa kan Iraan keessa darbuun Afgaanistaan irraa dhufudha. Biyyattiin daangaa bishaanii kiiloomeetiri iskuweera miliyoona 1 ol ta'u waan qabduuf qoricha sammuu hadoochu doonii fayyadamuun biyyatti galu to'achuun baay'eetti cimaadha. Pireezidantiin biyyattii Waavel Raamkalaalwaan rakkoo kana furuuf qoricha sammuu hadoochuu irratti lola gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e dubbatu. The drug situation. Haalli qoricha sammuu hadoochuu jiru baay'ee hamaadha. Lakkoofsa uummataa irratti hundaa'uun yeroo ilaallu heerooyin fayyadamuun Seychelles addunyaa irratti tokkoffaadha. Kun gabaasa nama gammachiisu miti. Hawaasni gandoonni daldaltoota qoricha sammuu hadoochanii fi namoota araada qoricha sammuu hadoochuu qabaniin to'atamuu hin danda'an. Ijoollee keenya eeguu qabna. Kanaaf tarkaanfii sochii kan addaan kutuu danda'u kan fudhanne. Uummata keenya oolchuuf waraana qoricha sammuu hadoochuu danda'an irratti bannedha. Fayyadamaa qoricha sammuu hadoochuu garmalee loluuf wanti ijoo ta'e fayyadamtoota deebisanii ijaaruudha. Ta'us garuu waggootii dhiyoo keessatti wiirtuleen qoricha sammuu hadoochan irraa bayyanachiisan yookaan riihaab jedhaman kan naannolee manneen jireenyaa jiran hundi cufamanii jiru. Joosef Faadii Banaanee fayyadamaa qoricha sammuu hadoochuu heerooyinii ture. Wiirtuleen akkanaa heerooyinii fayyadamuu akka dhaabuuf isa gargaaruu BBC'tti hima. Ergan wiirtuu riihaab keessaa ba'eetii waggaa 9 ta'eera.
wiirtuu anaan kana dura na gargaare deebisee dhufee yemmuun ilaalu amma qullaa ta'eera. Yeroo jalqaba deemsa kana jalqabuuf wiirtuu seenu akkam akka cimaa ture nan yaadadha. Har'a garuu kunoo herooyin irraa adda citeen jira. Kun miira cimaadha. Kana jedhee iyyuu ibsuu hin danda'u. Yeroo sanitti wiirtuuleen rihaab yookaan bayyanachiisuu akkanaa namoota 100 lakkaa'aman gargaaraa turani. Ta'us garuu amma erga wiirtuuleen akkanaa cufamanias namoota qorichas kana fayyadamuu dhaabuuf rakkachaa jiraniif gargaarsi jiru xiqqaadha. Pirezidantiin biyyattii wiirtuulee haaraa ijaaruuf waadaa seeneera. Ta'us garuu rakkoon lammiilee Seychelles 10 keessaa tokko ta'an hubaa jiru kun wanta haala salphaan furamu hin fakkaatu. Oduu dabalataanii lammiileen Ameerikaa afran torban dabree Meeksikoo butaman keessaa lamdoonii lama lubbuun jiraachuu bulchaan Meeksikoo beeksise. Namoonni kunneen dhiyeen kana Teksas irraa daangaa ce'anii magaala Matamoros keessatti konkolaataa doofaa jiranii namoota hidhataniin butaman baqaqsanii hodhuu midhaaginnaa fi kan isaan imalan jechuu firoonni isaanii miidiyaalee Ameerikaaf ibsan. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin.